sabsabaa teessisee boru jedheen hunda jaraatiin mataa mataan boru isin hundi keessan gaangee morma lamaa fidaa koottaa jedheen abbootii qabeenya biyya san keessa jirtun jechuudha. Addunyaa tanarra wanti naa ta'u afaan Oromooti yookaan haasa'u. Farda isiin itti fiidee irraa fuudhuuf jennaan lakkin barbaadu jedhee gaddaa gale ka. Addunyaa tanarra wantumaan na aarsu kan kijiban jirreen Oromoo tureessu. San Rabbi haa busheessu, Rabbi haa balleessu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoota guutuu addunyaarra jirtan ta musliimaa ta kiristaanaa ka waaqeffataa ka beente hundumtuu foonkooti. Oduudha oduu duriiti jechaadha. Namatti tola dhageeffadha qaama qalbiin. Oduunis maalinni dur mootummaa abbaa irreetu jira. Mootummaa abbaa irree mootummaa akka Suudii kana. Sanis maaliif jedhaa? Haalli amma ilmaan teenya asitti itti jirtu obboleeyyan teenya itti jirtu obboleettiidhaan keenya itti jirtu abboonni keenya itti jirtu akka nu itti jirru kuni baay'ee nama dhiba baay'ee nama rakkisa. Kanumaan ilaallata jechuudha. Mootummaan zalaalam jiraatu rabbiin malee hin jiru. Mootiin zalaalamii jiraatu rabbiin malee hin jiru. Kana malee waan jiran jedhee labsate rabbii tokkocha malee hin jiru. Ilmi namaa ni kufa ni du'a. Kanaaf isuma kanaa wal fakkaata isuma kana ilaallata jechuudha. Dur mootummatu jira mootummaan abbaa irree. Inni kunis abbootii qabeenyaa kana darara. Abbootii qabeenyaa ka qabeenya qaban kana gugurdaa bakka takka walitti qabee maal jedhaani sabsabaa teessisee boru jedheen hunda jaraatiin mataa mataan boru isin hundi keessan gaangee morma lamaa fidaa koottaa jedheen abbootii qabeenya biyya san keessa jirtun jechuudha. Abbootii qabeenya biyya inni jiru san keessa jirtuun gaangee morma lamaa fidaa koottaa jedheen. Gaangee morma lamaa hin jirti ree biyya nan jirtu. Amma uummanni yaadde gaangee morma lamaa eessaa fuuna? Garbittii qabanii miree duraan yeroo durii sanatti garbittiidha malee akka ammaa kana manni baaburaa jiraatee midhaan daayisisaniitiin hin nyaatan. Jaarsaaf jaartii yookaan gooftaaf giiftiin jechuudha. Garbittii qaxaratti garbittii tanatu harkaan daayisisee nyaachisa. Achi booda amma gooftaan kun gale amma gooftaan tokko keessa ka kuduraan irratti ta'e kun jechuudha. Amma galee jennaan duraan garbittiin tun itti fiidee farda irraa fuutee kooraa irraa hiitii luka dhiixee fi waan nyaataa nyaachiftee akkasitti rafa. Amma gaafa galu gaafuma alaa galu kana amma yaaddaa gale. Mootummaan kun yoo kan finde taate ejjennoo irraa fudhatu jedha fixu jedha jechuudha yookiin immoo qabeenya kana irraa saamuu jedha homa ittiin kaayyeffate. Amma sani achi farda isiin itti fiidee irraa fuudhuuf jennaan lakkin barbaadu jedhee gaddaa gale ka. Gaangeen morma lamaa eessa jirare hin jiru. Gaddaa amma inni galee jennaan sanii achitti maaltu jirare amma. Gaddaa galee eessaa fuudhare gaangee morma lama. Amma mijattii garbittii tana ofirraa ree ofumaa hiikkateet kooraa lafa kaateet osseene. Luka isiin irraa dhiquuf itti deemnaan hin barbaadu jedhe ofirraa ree. Waan nyaataa jaadhu jennaan hin barbaadu jedhe. Maali? Mootummaan keen gaangee morma lamaa fidi nuun jedhee jira. Takki qabeenya kana nu saama takki nu hidha takki nu ajjeesa kanaafuu maal godhaa nyaadhu jedhe. Sanii achi amma maarree nyaadhu jedhanii kadhatan hin nyaadhu jedhe. Gaangee morma lamaa maaliin eessaa fuudha jedhee amma niitii gaafate. Hin beeku jette. Garbittii gaafate. Garbittii illee hin beeku jette. Amma namitti isaa amma giiftii tanaan yoo beeyte beeki yookiin bakka kanarra hin teettu jedheen isiilleen yaani jaartii xiyyan taatu jechuudha. Jedhaan giiftii isaatiin jechuudha. Jennaan amma garbittiin tuni gooftaa jetteen waan nyaataa nyaadhu yookii farda teenna tanatu farda dorrobdutu moonaa keessa jira.
yookiin farda teena tanatu gaangee morma lamaa dhala yookiin waattu gala midhaan kana nyaadhu jetteen. Nyaadhu jennaan amma maarree laalee garbittii tana jechisii tana fudhatee midhaan nyaatee jennaan sani achi amma halkan kana indaayitti wannoon tuni garbittiin tun indaayitti sani achi ammaal jettee daayitti ejersa laangannoo kalaalin qawwee bittu gaangee san fe'ii fidii lamuunatti hin deebitu jedhe. Gooftichi kun laaleetuma caddisee amma isii tanas amma ganama hooyin hin baatee jennaan gaangattii fe'atee ofumaa fe'ate qaama gaangattii fe'atee deemee isa awwaalee galeet namittatti achirra teettun gadi bu'i jeeni giftii isaatiin isii achirraa gadi buuseet fuudhee garbittii tana bakka isii san teessise jechuudha. Bakka isii san teette isini galee haaki jedhan waa tufanii mammaakan waa himanii ka jedhan sun oromoon ka jedhe sun kanaaf dubbiin fokkisoodha. Haalli amma biyya keenyatiif haalli amma su'uudiin ittiin hojjirtu kun akka kana ta'uu danda'a. Raahmanni rabbii irraa garaa murachuun hin danda'amu. Raahmanni rabbii bal'aa rabbi gafuuruun rahiimi.